Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota pre-show 24 akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan isin haga'u akkam fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan jalqabaa kuma sentanii subscribe gootanii mallattoo bilbilaa sana dhaabbatanii yeroo video hojjenne videoon keenya akka daftee isin bira geessuuf mallattoo beel yookaan mallattoo bilbilaa sana xwaan isin jira. Namoonni duraan immoo jirtanu maatii koo taatanii jirtanu like jettuun dagatana hamma dhumaa daawwadhaa share illee walii godhaati. YouTube kun ji'a tokkotti yookaan immoo bultii 20 wayii tafe keessaa bahuudhaaf jechuudha. Na jajjabeessa sa'aatiin haguutaa isin jira. Amma gara video ta'e isin barza videoon koo guyyaa irraas waa'ee Dr Asli yookaan immoo Asli onnee sabaa Facebook isaa fi YouTube isaa wal irratti gubachuudhaan haasaa jechuudha. Namoonni YouTube ijoollee Oromoodhaaf yookaan immoo sagalee yookaan sagaloo ta'anii social media kanarratti dhageettii qaban gubuudhaan beekaman eenyu akka ta'e baruu yoo barbaadan video kan hamma dhumaatti daawwadhaa. Dhuma yeroon akkana cufuu ka'e eenyu akka ta'e yookaan immoo eenyu akkamii akka argattan yookaan immoo eenyu akka ta'e isiniif ibsaa jiru beek. Kanaaf Facebookin ijoollee Oromoo akkasumas YouTuber ijoollee Oromoo sagalee sabaa ta'anii akkasumas immoo sagalee quuqamtootaa waan sagalee rakkattootaa ta'anii jechuudha. Sagalee miidhamaa ijoollee social media kanarra ta'anii kan hojjetaa turan YouTubeis ta'e Facebookii haakaroonni tokko caccabsuu jalqabaniiru jechuudha. Kanaaf namoota miskiina akkanaa jechuudha. Amma Asli jechuun rabbeedha. Nama jalaa waa gubanu rabbeedha. Maal mucaan Asli jettan kun maal balleesse? Kolfee taphatee social media irratti hojii ta'ee viidiyoon gabbayyaa see liivii kana see ijoollee kolfisiisaa ijoollee qoosaa ergaa dabarsa. Mucaan sun dhugaan sitti hima. Qoosaa ergaa dabarsa. Inni qoosaa ergaa dabarsa. Inni qoosaa ergaa dabarsa. Bakka inni faawolii itti tuqus jira. Garuu bakka inni faawolii tuqurraa bakka inni waan gaarii dabarsudha kan natti mul'ate. Facebookiin dhugaan isinitti hima Asliin nama qoosaa jaallatudha. Yeroo arrabaattis nama gabbayee nama arrabsudha. Fuulduratti nama arrabsa. Fuulduratti nama baarte fuulduratti nama arrabsa mucaan sun. Fuulduratti immoo waan jiru guutuu isaa jechuudha. Wanta qabatee taa'u nama gabbayee nama waan nama gabbayee himudha. Namni akka namaa inni direct nama garaan isaa jechuudha. Nama yookaan qulqulluudha jechuu barbaadeetan garaan isaa keessi. Garuu fuulduratti baheetuma haasa'a. Wanta arrabas yoo ta'e baheetuma arrabsa. Nama kanarraa gubuu miti. Maaliif ijaara cal jedhanii ta'aniitumayyuu yoo dhaggeeffataniyyuu wantarraa argattu jira. Wantarraa bartus jiraachuu danda'a. Nama ijoollee Oromoo isaayyuu immoo social media kanarratti namoota dhiibbaa uuman keessaa jechuudha. Mucaan sun nama tokkodha. Viidiyoo isaa yookaan YouTube isaa, Facebook isaa gubuu, YouTube isaa gubuu kana maaltu ga'e? Inni namichi kana hojjetu eenyu? Akkamitti ijoolleen social media kanarraa irra ga'uu dadhabdu? Maaf kun immoo godhama? Social media kanarratti sagalee uummata Oromoo taanee hamma jirrutti jechuudha. Ijoolleen Oromoo taatee sagalee uummata Oromoo yeroo hundumaa waa'ee Oromoo haasa'a. Diinarratti immoo dhiibbaa fiddee jechuudha. Haasaadhaan liivii baatee akka wanti sun cabuudhaaf ijoolleen daandii agarsiiftu tokko keessaa eenyu jettan tokko Asliidha. Akkamittiidha? Liivii Asliin bahe yeroo tokkichatti nama baay'eetu daawwata. Liiviin kun bakkoota garaagaraa yeroo ga'e yeroo share gootee ijoolleen social media kanarra kaaftee kan argu namoota baay'eedha. Wantichi sun arrabas ta'ee gorsas ta'ee akkaataa deemsaas yookaan wanti ta'ee diinaa arrabsu irratti bakka hundaa gaare jechuudha. Wanti kun sodaa mucaa sanaallee kan gabbahuu dhiisee waan haasa'uu dhiisee baqatu meeqaatama jira. Dhugaan isinitti maal? Meeqaatama jira maaf holloski namaa. Achirraa kaanii mucaan kun akka inni hamileen horanne, mucaan kun akka inni gabbayee ammas wanta ta'e naasofne, mucaan kun akka inni afaan jabaate yookaan immoo ollaa nutti kakaasee wanta ta'e hin goone jechuudhaaf Facebookii duraa dhaamsu. Kana yeroo hedduu dhaameera. Amma immoo itti dabalataa YouTube duraa dhaamsaniiru. YouTube eenyu akka dhaamsan beeknu dhaabbata YouTube ta'ee nama dhuunfaa ta'ee beeknu. Dhaabbata YouTubeis ta'u yoo namni dhuunfaan irratti
akeekachiisuu yookaan immoo himata baneedha kan cufuu danda'u dhaabbanni YouTube malee callisee YouTube nama dhaabbanni YouTube hin cufu. Facebook immoo callisee Facebookiin ofiin of keessaan darbatu. Namoonni tokko himata irratti bananii namoonni tokko himata dhaabbata Facebookiitti bananii ofirraa akka nuuf cufamu jedhamee ergaa itti ergamutu jira. Ergaa sana fudhataniiti kan jarri dhaamsuu danda'an. Kana irratti maaf akkas ta'e maafiyyuu bakka kana gahe kan akkana godhaaru ijoollee Oromooti. Inaaffaa ijoolleen Oromoo qabdu qabna. Inaaffaa baay'ee qabna. Inaaffaan kun immoo nu baasu. Walitti nu buusa. Wal nu jibbisiisa. Akkana waliin jaallanne nu godha. Kanaaf hundi keessan akka inaaffaan kun baduudhaaf inaaffaa irratti hojjedha. Dabalataan immoo ijoollee Oromoo ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa uuman ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti dhageettii qaban ijoollee Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti bahanii mul'atanii wanti ta'e haasa'uu danda'an ijoollee Oromoo yeroo hundumaa jechuudha diina irratti dhiibbaa uuman YouTube's jiraas ta'e Facebook'eeraas kan kunuunsuufii qabu yookaan immoo kan eeguu qabu eenyuun yoo ta'an warruma sooshaal miidiyaa kanarraati. Aarii fi dhimma biraatiif wal keessa deemtanii jechuudha dubbaa walitti dhuftanii waan hin taane walirratti raawwatina. Waan hin taane walirra raawwattanii jechuudha waan akka YouTube fi Facebook kana wal jalaa cufuu kana dhiisaan isin jechuu barbaada. Maaliif bakki isin jirtan yookaan waan atu yaaddu dhiisuu danda'a yookaan waan atu deeggaruu dhiisuu danda'a. Anama fakkeenyaaf waan atu deeggartu hin deeggaru waan atu deeggartu immoo hin deeggaru waan hin deeggartu hin deeggaru an kan biraati inni kan biraa ta'uu danda'a. Kanarratti siyaasaaf jennee wanti nu walitti kakaanee waan tana wal jalaa dhaamsaa ooluuf hin jiru jechuudha. Asliis ta'ee nama biraas kan aslii qofa nama biraas illee Facebook yookaan YouTube isaa jalaa hin gubina. Yoonni waan hin taane isin irratti raawwate irratti keessaan yaa baabul waan akkanaati nu dhiisi na dhiisi jedhaati gaafadhaa malee jechuudha waan hin taane gootanii YouTube's Facebook's warratti guddanii waliin balleessinaa isin jechuun barbaada. Siyaasaaf jennee wanti nu wal nyaannuuf hin jiru. Siyaasni qubaasitu siyaasni akka waan hojii afoosha keessatti hojjetamu jechuudha. Siyaasa jechuun afooshuma mataan isaa afoosha keessatti waan ta'u hojjetamu jechuudha siyaasa jechuudha. Tokko waan tokko yaada inni sun waan tokko yaada. Kanaaf siyaasni shira hin qabne immoo yookaan dhaabbata akka reejiitti dhaabbatu qofa jechuudha. Naannootti kan dhaabbate amma fakkeenyaaf afooshni amma ati sinaatu inni sun sinaasaa nama tokko muudamaa bakka sanatti wantichi mul'achuu dhiisee inni shira qaba garuu kan shira hin qabne isa qofaa jedhama garuu mul'achuu dhiisee mala qaba akkas jechuudha. Siyaasni shira qaba yeroo kamittuu shira sanaaf jennee immoo sira shana deeggarre yookaan shira sana deeggartee kan na jibbitu jira yookaan immoo kan deeggaruu dhiiftee isa sana jibbitu jira kan immoo deeggartee isa sana jibbitu jira. Kanaaf siyaasaaf jennee wanti nu wal jibbinee waan taane walirratti hojjennee Facebookii walii balleessaa YouTubeii walii balleessaa maqaan taane walitti maxxansinuuf hin jiru jechuudha. Hamma yoom waan kana raawwannu hamma yoom gabbaadee dhukkubsan hamma yoom boonya waan kanaatiin maaf sammuu kanaan yaaduu dadhabne maaf googliin kun hojjechuu dadhabe dhiisaa namoonni waan akkanaa godhatan dhiisaa namoonni waan akkanaa raawwataa jirtan dhiisaa waan hin taane keessa wal galchitanii waan hin taane walirratti waraabdanii maqaan taane walii baaftanii waan hin taane gootanii jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti nama fakkeenyaan ta'ina. Maqaan keenya silaan tolu dhugaan isinitti maal maqaan keenya tolaan jiru silaa yeroo hunda kan gabbayee waan hin taane nutti agarsiisu numa Oromoo irraa ka'a. Yeroo hunda waan hin taane kan gabbayee haasa'u numa ilmaan Oromooti. Maaf akkana abaaramaa maaf taane nu uummata abaaramaa uummata jibbamaa maaf taane nu wanta akkanaan ta'a. Viidiyoon kan gabba'u kan keenya kan barrii caccabsee ol galu kan keenya kan poolisii walitti fidu kan keenya kan mardii dhugu kan keenya amma yoom waan hin taane ajandaadhaan tokkoffaa taane ajandaa keenya aramnanii fi uummanni warri kaan akkanarraa taphataa oolan ajandaa godhate jechuudha. Ittiin TikTokii waraab ittiin YouTubeii waraab ittiin viidiyoo waraab ittiin liibii seen maqaa keenyaan hammamitti wanta kanaa raawwatamaa.
osoo itti yaaddanii gaarii. Osoo itti yaaddanii baay'ee gaarii isin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota Freeman viidiyoon kun guyyaadhaa isin gabaabduun kun hamma kana tattee namoonni viidiyoo kana ilaalatan hamma dhumaatti ilaalaa like share subscribe gochuudhaan immoo hordofaa isin jira fayyataa ulfaadhaan isin jira an Freeman yookaan Free Show 24 dha fayyataa.